Akkamitti naggeeffattoota keenya akkam fayyaa keessanii nagaa keessanii har'as deebinee dhufnee jirra. Shaallow show subscribe share like gochuu hin dagatinaa. Har'a dhugaa waan addaa tokko akka duraaniitii miti waan addaa tokkoon qabadheen dhiyaadhe jechuudha. Inni illee maal jechuun keessan hin oolu. Dubartii yookaan immoo haadha warraa abbaa warraa akka malee jaalattu jechuudha, dhugatte jechuudha. Bara jaalalli badde jedhamtee jaalalli hin jirtu jedhamtee jaalalli birrii taate jedhamtee jedhame keessatti hammana namni abbaa warraa jaalatu yookaan immoo hiriyaa ofii jaalatu hin argama akkanatti jechuudha. Hin jaalatu miti ni jaalata garuu akkanatti ni jaalata dhugamaan ni jaalata jedhamee bara hin argama jedhamne keessatti jechuudha. Waan akkanaa argeen jira. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee miira koo waan tuqeef keessa koollee waan tuqeefin viidiyoo kanarratti hojjechuun barbaade. Qophii yeroo jaalalaa irratti OBN irratti dubartiin kun kan dhiyaatte abbaa warraa ishii biyya alaa kan turedha. Hamma waggaa 13 turteerti. Ijoollee waliin qabanii hamma ammaattu jaalalli isiin qabdu hamma akkasitti itti dhagahamee isiin boottu baay'ee dhageeffachuu yoo dhageeffattu keessa keette jechuudha. Waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Waan baay'ee keessa namatti dhagamuu fi keessa namallee nama cabsuudha. Kanaaf mee amma kallattimaan gara viidiyoo isiitti isin dabarsaa. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Please subscribe, like, share gochuun keessanii akka viidiyoota adda addaa viidiyoo waan babbareedoo hojjechuuf nu qarqaara waan ta'eef haamilee naaf ta'a waan ta'eef hundi keessan share gochuu subscribe gochuu hin dagatinaa. Share, subscribe, like yoo isin like subscribe, share, subscribe, like gootan namoota baay'ee bira ni ga'a. Namoota baay'ee bira yoo ga'e immoo akkuma beektan vaaraalii jechuun immoo baay'ee na fayyada. Haamilee guddaa naaf ta'a waan ta'eef subscribe share like godhaa. Mee kallattimaan amma gara viidiyoo isiitti isin dabarsaa. Mee xiqqoosii viidiyoo isii dhageeffadhee isin dhageeffannee isinitti deebine waan ta'eef sirriitti mee hordofaa. Ani keessa arreenji godheettiin kan dhiyeesse jechuudha. Viidiyoon kun naannoo OBN irratti jira. Naannoo daqiiqaa bal'aa fudhataa daqiiqaa san keessaa mummureeti kan dhiyeesse. Mata duree miidiyoo hawaasallee ta'een jira jechuudha. Dhugatti illee baay'ee garaa nama yaata. Baay'ee nama gaddisiisa. Hammana dubartiin jechuudha. Dubartii dhugama yeroo tokko dubartii yoo si jaalatte daangaa hin qabdu akka dhiiratii miti jechuudha. Yoo si jibbite illee akkuma saniin garuu kun immoo adda natti ta'e yeroo jalqabaate jechuudha. Mi'aa dhageeffannu. Meeqa taayachi? Waggaa 5 taa'e. Waggaa 5 taa'e. Deebi'ee hin dhufne kara biyyaa? Osoo ni dhufa jennee eegu jiru akka malee. Guyyaa takka waan jiruuti jedhana balleessaa dhagee. Maal inni? Guyyaa 2 qabna. Torbaan keessa isaan guyyaa sabtii. Guyyaa boqonnaa isaa. Guyyaa boqonnaa isaa. Anis guyyaa jummataa hedduun kabajaa sitti. Guyyaa kiyya kana keessa guyyaan jummataa kiyya naa kabajameeti guyyaan sabtii isaa naa kabajuu hin dandeenye. Inni maali gizeen joon namaati Itoophiyaa irraa dhufee kabajuuf wajjin fuudhu deemnaa akkana boodaas dubbisanaan jee. Okay. Booda naan jeeme an akkasumatti bakka waan hunda firfir godhee taa'ee seegu jira. Isii irraa jirti quba qabdiin se haawuu jeen. Laaliga. Sabtuma tan wal dubbisneen siin jee. Sanbata wal dubbistan? Guyyaa ladaa ni isaa ture. Dilbata? Sargii isaa ture. Akka fuudhuu deemu waan takka wanni sitti himen jiru guyyaa sanbataa waliin sirriitti akka haasoo ittan natti himte dilbata uumaa takkaa'u fuudhuudhaaf yaada fuudhuu san dura wanni sii kaase wanni takka hin jiru? Mukaan inni naa kaasuu dhiisi. Jechuun nama fuudhuu deemu amaloota inni si jijjiiramee si garsiisu jira. Jira dhugaa keessa. So silaan amaloota san yoon irratti agartee xiqqollee ta'uu nin bayyanadha si galee. Ganda tokko dhaqeeti akkun gala deemu
ati akkami garaa jabaattee jaarsa kee fuudhi jettee ayyamtaa naan jaan kami jaarsa kee akkamitti fuudhu ayyaman eenyu maal jechuun gaafii jechuun waan quban qabne waan ta'eef haareessi waan dilata kan gaafadhee eenyu akkam maal jechuu khayraa quba qabdaadhis guyyaa sanuu faayattee taa'u jirtaa miti minaan mataa na dhukkube ani filadhe maal ni beektaa anduun qaba lakka obboleettiin tiyyatuun gisee nan dhufee dhageessee jaaniin na hordofu jirti ani hin beekne dukkaana irraa barakiinaa bitadheeti ijoollee tiyyaa fi obboleettii tiyya ulaatti cufee giseen gabbee mana xiqqaa seenee ani takka irraa buqqe obboleettiin tiyya nan dhufte har'a jaalatii kaduraatii abbaa ijoollee tiyyaatii hedduun jaaladha. maal siin jaaree san booda amma guyyaan irra dawwalee wanni namni jiru dhugaadhaan maaltu maal ta'ee giseen jiran waanuma takka naan jee waan sani hangeelaa ammaa gaafiin deebisaa naaf hin qabne mataa hiyya kheerti yoomaa godhuu hin danda'u naan jee akkam dhugaan fuute fuudheet hin jira ati jaartii tiyya hangaan ilaa du'utti illee ati sin dhiisu naan jee siis ijoollee tiyyaas kana jechuun fuudhee jechuun si jibbuu jechuu miti fudhachuun dadhabee sii galee kanaatu sitti hammeessee jechuu yaada isaa waa hedduu bakka yeroo hedduun eegee amma laakiin amma gaafii hedduu leeni dubbisaa anillee gisee takka takka na dubbisaa yeroo dheeraa duraan wajjaasoo turre walakkatti bakka eega fuudhellee inninis dirqama jaartummaa yookaan ammoo bultii waan guutuu qabu jiraame amma gisee gabba'u manaa hin bee amma si dubbisaa mana jiratti bakka wantoota jechuun sitti ulfaatee jechuudha akka duraan isinitti waliin arkitan ani immoo zaazaattiin isa dubbisuu bareeme lolullee inni dawwala bakka sagalee isaatiin dhaga'uu fedha gisee hedduu amma wanni dhaamuufi fedhu ijoolleen tiyya hedduu itti dhagayamu jira iddi gisee dhuftee gaafa ayyaana soomanni gisee dhufee ijoollee walaajii gisee jaaniin agartee gisee hedduu ana bichaatu argama abbaa biratti nagarre ijoolleen gisee wallollesa isin abbaan qabdanii nuun jaanii jetteeti ijoolleen gisee hedduu na himti soo yoo danda'e agarteeme buutti haasee ana biratti qooda guddaa qaba dhufee ijoollee isaa laalee yoo dhugatti agartee jaalaltiin teenya sun ta dhugaa taatee dhugaan ijoollummaa wal jaalannee rakkoo tana keessaa baanaa jee ani isa osoo hin jaaladhu sagandiif osoo dhabuun feeneef biraa biyya namaatti akka deemu hayyame inninis qoodaan ani obsee dabarsee isaa hanne san har'a ijoollee tiyyaaf naa kannu qabaaf dhufee ilaaluu qaba yoo danda'e pilis jiraachuu hin danda'u. Gaafiin tiyya naan deebine hanga gaafiin tiyya naa deebitu nama biraatti hojii jiraachuu hin dandeenye bultii ijaaree jiraachuu murteessinees hiyyaallees hin danda'u yeroof garuu gaafiin inni dhufee ijoollee isaa ilaalee booda ni yaala. abshir gaafiifis tasgabbaa'uudha qabdaa daa'imman keetiifis jiraachuu qabda waan ta'eef jecha hanga asii dhufuu keetiif immoo galata guddaadha qabda. Baay'ee miira namaa kan dhufuudha jaalala dhugaa jaalataa dhugaa dhabe isa jedhamu sun isa kanaadha jechuudha. Bara jaalalli fakkeessa ta'ee jaalalli dhugaa addunyaa kanarraa badee miidiyaa hawaasummaa kanarratti akkasii jaaladha boroo yookiin jedhaa waan adda addaa itti argamu keessatti jechuudha jaalalli dhugaa hammana dhugaa nama teessisu hin argama jedhee hin yaadu. Waggaa 13 taa'uu miti namni waggaa tokkooyyuu ji'a jahaayyuu kan taa'u irratti fuudhanii yeroo ammaa kanatti jechuudha dur jiraachuu danda'a yeroo ammaa kanatti
hin argama jedhee hin yaadu. Ana baay'ee na ajaa'ibee barnoota bira guddallee ta'uu danda'a jechuudha. Dhiirotallee shamarranillee jechuudha. Jaalalli dhugaa maal akka ta'e fi nama fakkeenya guddallee ta'uu danda'a, barnoota guddallee ta'uu danda'a jechuudha. Ani wanti jaalala dhugaa jedhamu sun mucattii kanarraa yookaan dubartittii kanarraa baay'ee kan ifuudha jechuudha. Har'allee jechuudha innillee fuudhuu dhiisee hamma ammaatti jechuudha jaalalli isaa keessaa hin dhumanne jechuudha. Waan isin jette waan garaa baay'ee nama nyaatudha. Ani daqiiqaan yoo naan lolellee daangaa isaa loluma isaa sanuu dhaga'uun barbaada. Sagalee isaa dhaga'uun barbaada. Lola isaa ta'uu waan barbaadallee haa ta'u ani sagalee isaa dhaga'uu barbaada jetti baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Inni biyya alaa jira isin biyya keessa jirti. Guyyaa qabu jarri kun guyyaa qabu guyyaa itti wal argan qabu guyyaa isii kabajee fi gaafa guyyaa isaa irratti jechuudha bariisaa nama biraa fuudhee achirratti isa dhabdee kanaaf hamma ammaatti jireenya isaa kana obsuun dadhabdee haga inni fuudhallee bilbilaa fi dhayixee ammallee daangaa jechuudha akka deebi'ee inni ijoollee isaa sanallee ilaaluu fi akka deebi'ee immoo dubbisuu saniin boodallee anillee waan kun yoo kana guutamu ta'e jechuudha gara bultii biraatti seena malee hammasitti abdii kutadhee wanni gara bultii biraatti seenu waan jedhuun of keessaa qabdi jechuudha. Dhugamatti kuni mallattoo jaalala dhugaa kan jedhu kan of keessaa qabudha. Innillee meebii wanni isa rakkise jiraachuu danda'a. Nama hammana si jaalatu ammas garaa irraa kutattee irraa fagaata namni jedhee yaadu. Nuyi isii hin beeknetti hammana dhagame isaan immoo jaalala wajjin dabarse isaan immoo ijoollee irraa qabutti immoo hammam akka dhagamu ani hin beeku baay'ee miira namaa waan tuquudha. Kanaaf qophii biraatiin agarsiisti deebi'utti laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa nagaan naaf ta'a. Galatooma.